Galatoma hordoftoota obboleeyyan kiyyaa amantaa islaamaatii fi akkasumatti illee baga ayyaana Idul Adha yookaanis Iid Arafaatiin isiniin gahee nuun gahee jechaa keessaafuu warra biyya keessa jirtanii fi akkasumatti illee biyya ambaa keessatti argamtan hawaasa keenya yeroo iidaa kana irra guddaan keenya ni beekna warri biyya keessa jiru irra guddaan cinaan harka qalleeysiidha. Ayyaana kana hojii wal qabatee keessaafuu ayyaana kana irratti Rabbiin dandeettii kennee fi waatti kennee udhiyaa qaluudhaan yookaanis hoolaa qaluudhaan sadaqaa kan baasu ta'uun ni beekama. Keessaafuu foonsaa hiruudhaan miskiina yatiima warra hin qabne aadaa fi abbaa hin qabne akkasumatti illee warra oolmaa manguddoota keessatti oolu abbootii keenya isaanillee cimsinee bira dhaabbachuudhaan itti aansuudhaan akkasumattis warra mana fayyaa yookaanis buufata fayyaa hospitaala keessatti argaman isaan gaafachuudhaan ayyaana kana wajjin qabachuun hundi keenya akka humaata akka ittiin dhaggeeffamne yoo goone barbaachisaadhaan jaa sanii ala ijoollee daa'imman yatiima huccuu iidaa hin qabnee fi akka waan haadhaa fi abbaa isaanii irraa harkachaa turan san hawaasni ollaa warri qabeenya qabuu fi akkasumatti illee warra rabbii waatti kenne daa'imman kana bikka abbaa dhaabbatanii yatiima harka qabachuu fi mataa qaqqabachuunis sunnaa keenya waan ta'eef jecha hundi keenya asirratti wal cinaa dhaabbannee ijoollee yatiimaa fi warra harka qalleeyyitii kana akka humaata akka ittiin dhaggeeffamne godhaa ayyaana iidaa kana sababeeffachuudhaan gammachuu isaan harkatan nutis akka harkannu taasisuudhaan akka wajjii kabajnuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Ayyaanni hungaa ayyaana badhaadhinaa, ayyaana nagiyaa, ayyaana fayyaatii fi ayyaana barakaa Iida barakaa akka isinii ta'u irra deebi'ee maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa Dirree Dawaatiin baga ayyaana yookaanis Iidul Arafaa Idul Adhaadhaan isin gahee jechuun barbaada. Ciidun mubaarak kullu caamin wa antum bikheer. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Duraan dursee hordoftoota amantaa musliimaa kan addunyaarra jirruu fi akkasumas sagantaa tan hordofaa jirru uummata Itoophiyaatiif uummata biyya teenyaa Itoophiyaatiif fi uummata jiraattota Dirree Dawaadhaa magaalaa teenyaa bulchiinsa Dirree Dawaadhaa baga ayyaana Iid al-Adhaa Iid Arafaatiin nugee isin gahee jechuudhaan Iid Mubaarak jechuun barbaada. Waggaa akkuma aadaa keenyaatti yeroo iida waggaa kanaa kabajnu aadaa teenya aadaa tokkummaadhaa waliin jireenyaa wal deeggaruudhaa fi wal cinaa dhaabbachuudhaa keessaa harka qalleeyyii gargaaruudhaa kan itti mirkaneessinu akka nu ta'u inni kun hawwii guddaadhaan dabarsuu barbaada. Akkasumas inni waggaa kana kan tokkummaa kan jaalalaatii fi kan badhaadhinaa akka nu ta'u hawwaa yeroo kana akkuma beekamu magaalaan bitaa fi gurgurtiin adda addaa gaggeeffama. Yeroo kana aadaa nagee gaafachuu keenya sadarkaa olaanaadhaan cimsuudhaan hawaasni keenya warra misooma warra gurgurtaa gaggeessurraa nagee akka gaafatu nagee seera qabeessa ta'uu mirkaneessuudhaan akka gaafattan kaasuun barbaada. Kafaltoonni gibiraa keenyaas aadaa nagee muruudhaa akka cimsanii itti fuftan akkuma kanaan duraatti itti fuftan asumaan ergaa dabarsaa. Keessaa'uu yeroon kun yeroo gibiraati. Idaa sirra jirtu yeroodhaan beeksisuudhaan akka itti gaafatamummaa fi dhala waajjirri keenya murteessuurra akka hin geenye yeroodhaan fi sirnaan beeksisuudhaan akka kafaltan asumaan ergaa dabarsuun barbaada. Ayyaanni bara kanaa ayyaana badhaadhinaa kan tokkummaatii fi kan obboleeyyummaa kan ta'u hawwaa Iid Mubaarak jechuun barbaada. Galatoomaa.
بقى أيانا إيدا الهدا الفطرتين بقى سو نجان إسنين جينا ويا رندنا أيانا إيدا الهدا سووا يفتشون الناس راستيل تركمنا راستيل إدو بيشان التنداخن جتشودا هرماية تكودا أيانا إيدا عرفاتين بقى إتين إسنين جتشودان قمتشو إساخن إبسو قيا أرانتنا هوتيل راست قيسة جتشودا bulchiinsi dirree dhawaadhaatii fi akkasumas dhaabbanni piroomooshinii dirree Wood dirree TV wajjin walii galuudhaan sagantaan tun kallattiidhaan warreen mana teessanii daawwachuu jirtan akkasumas warreen magaalaa dirree dhawaa keessaa dhuftanii as nu bira teessanii sagantaa kana hordofuu jirtan marti keessanuu baga ayyaana Iidaa Arafaatiin nagayaan ittiin isin gahee ittiin nu gahee Eid Mubarak isinin janna meequta kaamileen oqonna sagantaan teenyaatan guyyaa arraantanaa ayyaana Iida Arafaa sababeeffachuudhaan ispoonsara keenya sadarkaa tokkoffaadhaatiin bulchiinsi dirree dhawaadhaa sagantaan tun miidhagee akka hawaasa keenya bira ga'uuf namoota suduudhaan akka daawwatuuf ispoonsara nuutee jira akkasumas waajjirri abbaan taayitaa galiiwwanii bulchiinsa dirree dhawaa waajjirri koominikeeshinii dirree dhawaa ispoort koomishiniin dirree dhawaadha akkasumas dhaabbanni hedduun ispoonsara godhuudhaan sagantaan tun akka bareeddee hawaasa bira geessuuf haal duree warreen nuuf mijjeessan keessaa adda dureedhaan warra iyyaamaman jechuudha isinis as dhuftanii ispoonsara nu godhuu keessaniif meeqota ka haamilee matuma keessan kanaafuu sagantaan teenya gaa haala kana fakkaattuun jalqabdee jirti hamma dhuguma sagantaa keenya akka nu faana taatan isin afeerra baga nagaan dhuftan Eid Mubarak jennee irra deebine suduudhaan ammaan tana wallisaa Abdul Hakim akkee sirba hariifa takka shubbistoota isaa wajjin shubbistoota afran qalloo wajjin asitti ba'ee sirba afaan Oromoo bareedaa takka kan nuuf taphatu ta'a ammallee irra deebi'uudhaan Eid Mubarak isinin jenna Ninjiru Wature amuma ebusi dubate Hiriyo da kanke argesi gapate Wature amuma ebusi dubate Hiriyo da kanke argesi gapate Aya baga dubte leiman yada ho papa de leiman yada ho papa de Kararasya magalle hello martuma hamar hotuga hamaho Kararasya magalle hello martuma hamar hotuga hamaho Mega mile shkodi Luli Odesi payuma ganti hona gaya Yada ki jinkame adi kami paya Odesi payuma ganti hona gaya Yada ki jinkame adi kami paya
galelo martuma mar hotuga maho gararacha magalelo nano mamar hotuga maho bejole sana fadile khatna mashhuri جالتي تنفالا عجائبا كبتي سومانا باكاتي تنين أركي هودي جالتي تنفالا عجائبا كبتي سومانا باكاتي تنين أركي هودي وابل قران جلي ليمان ولا قري همدي ليمان ولا قري همدي قرارات يا ما قاليلو مقدوما مارك موتوغا ماخو قرارات يا ما قاليلو نانو ما مارك موتوغا ماخو جالتي تنفالا عجائبا قبدي سومانا باكاتي تنين أركي هندي جالتي تنفالا عجائبا قبدي سومانا باكاتي تنين أركي هندي وابل قران جلي ليمان ولا قري همدي ليمان ولا قري همدي قرارات يا ما قاليلو نانو ما ماري موتوغا ماخو مرتو ما ماري موتوغا ماخو نانو ما ماري موتوغا ماخو akkam jirtan ammas irra deebinee Eid Mubaarak isinin jenna baga sagantaa keenya irratti nuuf argamtanii baga rabbiin guyyaa har'aan tanaa kanan isinin gahee jenna warra baranaa kan bara egaree akka sagantaa keenyatti amman tana keessummaa tokko gama keessaniin geenya keessummaa kana immoo kan qabatee isiniif dhiyaatu artiist Sharmarkee Adami keessummaan keenya immoo artisti beekama Umar Ziyaadi. Kanaafuu Sharmarkee fi Umar gara waltajjii namaaf heera cabnaa godhaafme. kabajamtoota daawwattoota keenya warreen as teessanii sagantaa kana hordofaa jirtanii fi akkasumas iddoolee garaagaraa tatteessanii foddaa televizyiinii dirree TVdhaa fi akkasumas karaa YouTubeaatiin sagantaa kana daawwachaa jirtan ammallee irra deebinee Eid Mubaarak isiniin jechuu barbaanne jechuudha. Artiist Umar Ziyaad baga sagantaa teenyatti wal agarre akkasumas baga ayyaana Eid Arafaatiin nagayaan ittiin si geessin jenna. Baga walumaanuu warra baranaa kabara gareetiin jaa baga rabbiin nagayaan fayyaadhaan walitti nu fide Eid Mubaarakiin jaanilleen irra deebise. Mee gara gaafii teenyaatti achi deebuu keenyaan duratti osoo hin gaggaafatin ummanni keenya Umar Ziyaad eenyu gaafii jettuuf sirba keeka isaan yaadan takkaa jira. Sirba maali uguta sagalee teetiin haa dhaggeeffatame. Nafgaya naniin lolin nafgaya hawaasiin lolle si gorfaachuu malee ushururu jecha si tajaajile yaa jaalalle
bultii teenya jabduu taanii wajji jarri diidee hin facaasin wajjiin ilmaan horree galatoma. Artiist Umar Ziyaad sagalee bareedduu teetiin hawaasa keenya bohaarsuu keetiif galatoomisiin jenna. Mee artiist Umar Ziyaad sirba haaraa bara haareetti akka qopheessu jirtu gaa'aan odeeffannoo gahaan qabaa. Mee hawaasni hoo Umar Ziyaad eessa dhabamee sirboota qeenxee takka takka gadhiise malee albama guutuu hin daleeynee jechuudhaan gaafiin hawaasa hedduudhaati. Mee gaafii kana akkam jettee deebistaaf hawaasaaf? Gaafii bareeddu yookaan immoo gaafii haalaan jabduun na gaafatte. Tan duraan dura obboleessa kiyya Sharmaarkee Adamee hojii amata hedduu addaan bannee sanbooda ammoo rabbiin gaafa iida arafaadhaa gaafa gartee iida guddaadhaa rabbiin waliin nu fidee yeroodhaaf gaa inninis haaluma jiruutii fi dalagaatu biizii isa godhe tanaafuu baga rabbii wal nu agarsiisan jafayyaadhaan dura. Baga rabbii wal nu agarsiisee gara gaafii jalaa siin miliqini gara gaafii jalaa achi dabarii naafinni akkuma inni ibsetti yeroo dheeraaf addaan turre har'a kunoo ayyaana iida arafaa waliin nu fidee irra deebi'uungaa iid mubaarak siinjaa gaafii itti fufi. Gaafii teessan jalaa baafachumaafin san if dura aansee ture garuu nama waan an dhiifne. Haa taatu dhugaadha yeroo gabaabdutti illee albama osoo hin taane akka naxalaa takkaatetti faaruu magaalaa Dirree Dhawaa seenaa Dirreen Dhawaadhaa tun qabdu Dirreen Dhawaadhaa waan hedduudhaan beekamti. Yeroo hedduu gisee dubbatan Dirreen Dhawaa Itoophiyaa xiqqoo jaan garuu immoo akka kiyyatti Dirreen Dhawaa Itoophiyaa guddoodhaan jaa. Tanaafuu Dirreen Dhawaa waan hedduudhaani sababaan itti je'een qaba Itoophiyaa guddoo. Yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti biitii gartee magaalaan carqa fabrikaa yookaan immoo kottooniidhaan beekamti. Sambichaadhaa miti Shamantariyaa jira ammaas kubbaaniyaa fabrikoota adda addaatiitu jira magaalaa tana keessa. Garuu akka seenaa isiitti beektaa waan hedduun isiidhaan hin himamne wanni isiin qabdu sanirratti xiyyeeffadhee sirba tokko dirree yaa biyya jaalalaa. Seenaan tee baay'eedha eenyuutu wallaala seenaan tee baay'eedha eenyuutu wallaala waamicha kee dhageenyaan waatan si jalaa waamicha kee dhageenyaan waatan si jalaa jira. Sirba akkas jiru yeroo mee amilee kanaaf Umar Ziyaadiif gadhiiseetiin ture garuu ati yoo rabbi jedhee yeroo gabaabduu keessatti bulchiinsa keenya bira ni gaajeetii yaada maaliif waa'ee bulchiinsa gaariitis achuma keessaa qaba waan hedduu takka seenaa Dirree Dhawaatii fi bulchiinsa gaarii irratti xiyyeeffateeti sirbi dalagame kanaafuu waa hin banne niin jira fuulduraaf bal'inaan wal agarraa warra na yaadeen abshiraa galatoomaa nagaa waliin nu hafiduun jira. Mee artiist Umar Ziyaad sirboota yeroo hedduu sagalee himeedhaa fakkeessaa sirboota himeedhaati kan fooyyeessu mee wal qunnamtiin atii fi artiistii keenya Rabbi rahmataa godhuu fi himee Yuusufii wajjin qabdan hawaasni haa baru. Hedduu takka galatoomi Sharmaarkee umrii dheeradhu ammallee ta'amma dura asitti hin hisaabiniin jira. Amiin itti fufi. Dhugaadha himee Yuusufii wajjiniin Rabbi jannatul firdoos Rabbi haa qananiisu. Himee Yuusufii wajjiniin Jabuutiidhatti qaamaan walitti dhufnee osoon biyyaan bahin ammoo sirba himee Yuusuf biyyattiin dhagehaa ture hedduudhaan haamilee jabduudhaaniin yookaan haamilee cimtuudhaaniin na hordofaa ture. Garuu ammoo isaa fi Halloo Daawwetis Rabbi haa rahmatuu fi Alii Shabboo deebisi ammaas Qallaafoo Ahmad Qallaafoo namoota hedduugaa Muusaa Turkii namoota artistoota gurguddaa kana namoo hedduu wajjin achitti walitti dhufnee nam qaamaan wal baruun keenya Jabuutii gaafa yeroo rakkoodhaa gaafa yeroo dukkanaasan qaamaan Jabuutiidhaan wal barre achirraa hin hojii isaa haala inni ittiin wanni jiru gaafa waltajjii Saalinkaa jedhanii Jabuutii keessatti gaafa waltajjii gaggeessan qaamaaniin bikka san carraa harkadhee ture san booda dandeettii isaa gizee ilaalu artistoota Oromoo keessaa dhugaa dubbachuudhaaf nama haalaan sagalee dheeratu nama haalaan ammas wanni jiru jeetiin yaada tanaafiin hedduun dinqisiifadha ammallee hamma jiruuti yaa isaan akka keessa jeetiin yaada. Mee sirba isaa kan biraatis akka hojjettee jirtu dhageetiin jiraati hawaasni keenya akka dhaga'uuf sagalee teetiin irra buusiif. Bareeda garuu
yeroon ammaan tanaa yeroo ifaatii gaafa yeroo dukkanaa saniin sirbasaa tokko kabiraa halamadaa remix godhee taphadhee san sirbisaa maal ja'a seetee dinnee gabrummaa dinnee gabrummaa dinnee hamma yoom jiraannaa sangoomne hamma yoom jiraannaa gabroomne hamma yoom jiraannaa sablanne dinnee gabrummaa dinnee yaa bineensa yuusuu gaara gogoosee yaa qilleensa deemuu muka gaara raasee midhaa gabrummaati biyyaa nu baasee dinnee gabrummaa dinnee akkas jetteeti diddee gabrummaa biyya galtee jechuudha falmatee bilisummaa fiddee galatoomis hin jenna Umar Ziyaad sagaleen ta'e hedduu namatti tolti hordoftoota keenyaa warreen sagantaa kana hordofaa jirtan ispoonsarii bulchiinsi dirree dhawaadhaa sagantaa ayyaana Iida Arafaa nuuf godheef guddisnee galateeffannaa abbaa taayitaa galiiwwan bulchiinsa dirree dhawaa kominikeeshinii bulchiinsa dirree dhawaa akkasumas ispoortii fi dargaggoo bulchiinsa dirree dhawaadhaa guddisnee isaan galateeffannaa galatoomaa jennaani artiist Umar Ziyaad gara gaafiitti aanutti si dabarsa. wallistoota keessaa himee jaalatta fuula duraaf ati sirboota hojjechuu yaadde keessaa wallistoota sirbootan isaanii keessa buusuuf yaadde ni jira nu hogooban akka hedduu jaalattuun qofa qabaaf tana si gaafadhe anuma keessaa dubbachuu jirta dhugaadha nu hogoobana hedduun jaaladha rabbi isaas rabbi haa rahmatuufi sirbar magaalaan dirree dhawaatuun artistoota hedduu qabdi barshar maarkee ni beekta maaliif jennaan warroota amma fakkiidhaaf hawaasni keenya irraanfatee jira warra akka Haamid Mahammad faa warra akka Aadamee Ibsaa faa akkasumas deebi'uu akkuma atuu jettee gaa nu gobanaa silaa'uu sirbisaa hedduu dhaggeeffamaa fi hedduu dhaggeeffameefilleedha rabbi haa rahmatuuf hedduun dinqisiifadhaa namaan hedduu kabajuu garuu ammoo xiyyeeffannaan kiyya dhuguma keetti akkuma atuu jettee waan takka waan narraa gartee waan wanni ijoo waan quba qabduuf jettee atilleen garuu ammoo eega gartee xiqqoo jidduu tanatti beektee dalagaan addaan nu bachiifte kana yaada kiyya jijjiireetiin jira beekta maaliif jennaan warra akka Aadamee Ibsaa kana sirbi isaanii dhangaggoota waliin dabarin fi warra akka Haamid Mahammad isallee akkasumatti sirbi isaa dhangaggoota waliin dabarree Haamidoo jechuun nama laafaa miti. Haamidoo jechuun nama Dr. Ali Birraadhaaf sirba lama kanne Ali Birraadhaaf Dr. Ali Birraadhaaf sirba lama kannu jechuun ummanni Oromoodhaa Ali Birraa akkamiin laala waan juurra dhaabbattee hoggaa laalte jabeenyi isaa achirraa sii gala. Himeenis sirba lama kanneef Haamidoonis sirba lama kanneef. Duuba bikka tana maal seete beektaa namni ilaarraan tanaa himee fi Haamidoo meejara isaan irratti taphatanii fi sagalee isaanii san akkeessee na gammachiisee hin jiru jeetii yaada beekta. Tanaafuu isaan raayis keessa buusuudhaan ni taphadhaa jettee jirta. Akka gaariitti yoo ati na dhiifte ani di'uu kiyya sirbanuu hogoobanaati. Sirba jaalalaa akka gaarii sirbuudhaan yoo sirbaatis akka gaarii sirba warra isaas taphachuudhaan artistii keenya nu hogobanaa isaas rabbi jannataan haa qananiisu yennaa ayyaana Iida Arafaatii kan kabajaa jirru artist Umar Ziyaad guddisnee galateeffannaa haamileen qara barcuma isaa naa teessisa. Hedduu naaf galatoomi sharmaarkee Adam bal'inaan rabbi waliin nu haa deebisu. Amiin amiin.
Kali kali wakujan kali kali wakujan kali kali wakujan. Bandi roqaa galatoomaa jennaan hordoftoota amantaa musliimaa maraanuu baga ayyaana iida arafaatiin nagaan ittiin isin gahee jechuudhaan gammachuu isaa kan ibsu bulchiinsa dirree dhawaadhaatii fi akkasumas abbaa taayitaa galiiwwan bulchiinsa dirree dhawaa
waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa Dirree Dhawaa koomishinii bulchiinsa Dirree Dhawaa akkasumas waajjirri aadaa fi turizimii Dirree Dhawaadhaatis baga ayyaana Iida Arafaatiin nagayaan ittiin isin gahe jechuudhaan gammachuu qabu kan ibsu jechuudha. Qophii teenyaatan guyyaa har'aan tanaa dhaabbanni piroomooshinii Dirree Wuudii fi akkasumas ejensiin sabquunnamtii bulchiinsaa Dirree Dhawaa walii ta'uudhaan qophii tana kallattiidhaan namuu mana keessan teessanii akka daawwattanii fi akkasumas namoonni bulchiinsa Dirree Dhawaa keessa jirtan dhuftanii asitti akka sagantaa tana bifa miidhagaan daawwattaniif kan ispoonsara nu ta'e bulchiinsa Dirree Dhawaati. Irra deebuudhaan bulchiinsa Dirree Dhawaadhaatiin galatoomaa jennaan isinis meequu takka hamilee bulchiinsa keenyaaf. Kanatti aansuudhaan gaa baandii roqaadhaa guddisnee galateeffannaa. Baandii kun gaa biyya keessaas biyya alaatis deemuudhaan sirboota garaagaraa taphachiisuudhaan hawaasa keenya bohaarsuudhaan kan beekamu baandii roqaa meequu takka baandii roqaa keenyaaf. Kanatti aansuudhaan wallisaa keenya Abdul Hakim gara waltajjiidhaa dhufee baandii roqaa wajjin sirba bareedaa takka nuuf taphata. Ammallee gaa ayyaana gaarii Iid Mubaarak isiniin jenna. Mufghanan dubbatun taddabe atinan dubbanan koba kona difte atide mufghanan koba kona difte atide mufghanan dubbatun taddabe atinan dubbanan atinan dubbanan Mali sidamada yemmo sigageisu Mali sidamada yero sigageisu Echito imiman Bachu hindatesu Makona dikte Atite mufghanan Makona dikte Atite mufghanan Bachu dadabe Atinan dubanan Atinan dubanan Harjay min man Bisaqi garran Harjay min man Bisaqi garran Ma kataba bateh Allah leti yarran Ma kona difte Atite mufghanan Ma kona difte Atite mufghanan Dubbatun taddabe Atinan dubbanan Atinan dubbanan Si hambisun dandayu Omna weto kicha Si hambisun dandayu Omna weto kicha Nagayati sincha Ibin man hagacha Kona difte Atite mufghanan Kona difte
أتيدي مبخانا دبتون تدبي أتينا دبنا أتينا دبنا دبتون تدبي أتينا دبنا أتينا دبنا. Thank you. ባቡር ተሳፍሬ ያችን ጉብል ወጣት አያታለው ደሬ ከሹሩባዋ ላይ ዛጎል ያሰረችው ማሽላ ጠባቂ አደራ ያለችው ድሬ አያለችው ዋኔ ዋንያ በባ ስትለኝ በደብ ያጠፋል ድሬ ድሬ ያሰኝ ድሬ ያሰኝ መገድ የድሬ ልጅ ጸባይ ምግባራቸው እንግዳ ያለምዳል አቀራረባቸው ከማሽላው ዛላ ቀንጥሳ ጋብዛኝ ስላወሰ ሆዴ ሞገድ ዘርታበኝ አቦ ሰላም ያግባ እንዳልሸኘች እንዳይጨንቀው ልቤን በተከተለች ባቡር ተሳፍሬ ያችን ጉብል ወጣት አያታለው ደሬ ከሹሩባዋ ላይ ዛጎል ያሰረችው ማሽላ ጠባቂ አደራ ያለችው ድሬ አያለችው ዋኔ ዋኔ እያለ በባ ስትለየኝ ከልቤ ያጠፋል ልቤን ያሰኝ ድር ያሰኝ ከዞኩበት ሁሉ ድሬን ምን አደላት እንደ ፍራፍሬው የሰውም ሸጋላት ከድሬ ልጅ ፍቅር ትዝታ የያዘኝ አዋሽ ቁርስ ሳይበላ ሂና ምሳ የለም ምን ለብሼ ልምጣ ሰላምታ ላኪብኝ ወጉን አላውቅበት ሽርጣ ያምርብኝ ባቡር ተሳፍሬ ያችን ጉብል ወጣት አያታለው ደሬ ከሹሩባዋ ላይ ዛጎል ያሰረችው ማሽላ ጠባቂ አደራ ያለችው ድሬ አያለችው ዋዴ ዋዴ እያለኝ
በባሰተኝ ልብ ያጠፋል ድሬ ድሬ ያሰኝ ድሬ ድሬ ያሰኝ መገን የድሬብ ጸባይ ምግባራቸው እንግዳ ያለምዳ አቀራረባቸው ከማሽላው ዛና ቀንጥሳ ጋብዛኝ ስላወሰ ሆዴ ሞገድ ዘርታበኝ አቦ ሰላም ያግባ ብላን ልሸኘችኛ እንዳይጨንቀው ልቤ በተከተለች Gammachu gobanajia ganama biftu tubaha galgala urjidata Gammachu gobanajia Gammachu gobanajia ganama biftu tubaha galgala urjidata Gammachu dena iyana ya gammachu dachanu tahi kabaja pi bayan wachini magadukte kotu astahi Gammachu dena iyana ya gammachu dachanu tahi kabaja pi bayan wachini Magadufte kotu astahi Magadufte kotu astahi Amileni dikada Herkese Hey Lili Irra darare Apa bombira darare Gammachu penimare Jire jalulu jire Lili Irra darare Apa bombira darare Gammachu penimare Jire jalulu jire Gammachu dena iyana ya gammachu dachanu tahi kabaja pi bayan wachini magadufte kotu astahi Gammachu dena iyana ya gammachu dachanu tahi kabaja pi bayan wachini Magadufte kotu astahi Magadufte kotu astahi Let's go
ملا جاللا ملك ململا يا ملا جاللا ملك ململا جاللا نجالو نسجرجل سجال جاللا مجال ديما 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 دوا أمي أرفع ديما دوا سجال جاللا مجال ديما 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 دوا أمي أرفع ديما ديما أرفع Amna pode milli lupu sitti fide Amna pode milli lupu sitti fide Amma khay gutu da osun rajida osun rajida Si jalle jalala me majala jete mate Magawa otu arma Si jalle jalala me majala jete mate Magawa omme arma omme arma Welcome.